قالتهم وقع رفعته ما أكسمه معز قالتهم دميل سا مرتقوته في الشراق لنا مرتقوت ما تلتر خاصة يوبك أصل لها دبته جنيان يا نو قالتهم أنا ونين جوليت أنا خيس فريجة جودا مرتقوته لين تيتي هاسي والدبي كنياو جالو مرة خير نجرو والدبي نمني حالا والجالة والبيع والميداني بيتني جزء والدبي كني صدر كاساني تبقى فقط ديمه خان سنة جيام مسرت دبتشوم بربادو حاجة ولدت بلسني قصة موج على متى كان موازب بلسني بيها أنا فن رقم با ما لفي أكما وان كان الجرجرسوني اتبلسوا تسجرجرة على تك اتبلسني بيها ما لنا بلسه ما لو لينجا نعم yeroo muraasa tokko dura jechuudha. Egaa girriin keenya sun deemaa ture gaabbe jennee jireenya kiyya keessaa naa bahe siibee waliin jenneeti adda hafne waan tokko hamtuu waliin dubbannu walittiin bilbilu nagaa ture jechuun jireenya moolii jiraachuu hamtuu waliin yaannu jidduma tanaa wanni kun dhufnaan xiqqishoo walitti mufannee anyway anis aareeti waan saniin wanti jee taraa muwaaziyoo balleessallee tasan duraa garuu dachaa sanii waliin ana itti balleessanaa dhiifaman gaafadhaan isinillee akkuma deengada gruup irratti waliin haasoo hundi keessanuu waan gaarii immoo hedduu hojii dabarsine akka namni nuti hinaafutti akka arabni ajab jirutti agartee akka maal jeenisitti hima namni waan gaarii guddaa hojjennee jirra gammoojjii booranaa keessa guyyaa meeqa hojjeteenyee bakka nyaanni jiretti hojii bishaan malee dabarsinee jirra maal jeenisi himagaa bakka namni hiyyaanne hedduu hojjeteenyee jirra umraa hojjeteenyee jirra ati alaa kulla haalin keerii fi toltuu badduu waa hedduu tokko hojii dabarsinee hiyyummaa gaarii kana keessatti namoonni nurra xiqqishoo bilchina qabanis maqaa namaa kaasuun barbaadu akkuma isin amma bilchina keessan nu dura qabdan itti fayyadamtanii walitti nu araarsuu deemtan bilchina nu dura qaban itti fayyadamanii adda nu jiibuu irratti namni shoora guddaa taphatee magaalaa keessaa nu galchuuf maallaqaan miidhasaa nu dhiifa malee maqaa namaan kaasuuf maallaqaan adda nu bachaa jechuun anis waan hin qabu harkaa fuudhee isa harkaayis fuudhee maatii wal ibsee waan hedduu nu godhe ni jira isaanii yeroo isaa amma dubbannu isinitti himan gaafa tokko so waahidduus ture waahidduu kana akkamitti hubattaa achi siixee teessee hoggaa kophaa teessee ilaaltee namni qodhana maaliif akkana godhee muwaaz maaliif akkana godhee jireen jee yaaduu naa galti malee kan naan galtu ni beekamu so waan akkasiitu ture anaaf muwaaziin hammeenya diinummaa nama walirraa ajjeesne hin qabnu like hammeenya hamaa muwaaz ta'uu an himu yoo ta'e yoo muwaaz an hamaa ta'uu himu kanarraa ala akka waliin miine dhiigummaa waliin qabnu obboleeyyanii waan isin ajaa'ibu akkuma reefu inni gaarii waan reefu inni kaasisuun dubbii tarabbiilleef keessaa qabdu tabiraatiin itti isinii dabala. Laafi muwaaza siixaanee su gargaa deemnee hin beeynu lafasi makkatti bakka adda addaa bulleeti jechuun wal arguu dadhabnee namni heddumina irratti ramadaana ummaa teenya takka ta'u obboleettii rabbii takka harkaa qaba haadha hiriyaa keenyaati isaa deemuun jira bakka itti godhee isii wajjin qabu ture inni waliif bilbilee wal harkachuu dadhabnee lookeeshinaan guyyaa lammaffaa wal arganne hayrafin amma guyyaa tokko rafnee achi kaanee deemna riyaad deemnee hoggaa deemnu namni nu fuudhu hundi akkaan dubbii reefu dubbadheessan yoo inni kijibe rabbis muwaazii sinatti ragaadha burjaajaan maal ta'anii burjaajaan kawarraa edaa waan biyya san jiru naaf muwaaz rabbiin nu gubbaa kun nutti ragaadha ammuwaas takkaa gosa isaa gaafadheen beeku rabbiin kun natti ragaa waan kana carraa irraa kan kanaan dubbanna rageeffadhaa muwaaz gosa inni ta'e takkaa gaafadhe biyyaan gaafadhe numaa abbaan isaa biyya abbaa kiyyaa ta'uu isaa wal gaafannee fa'a like durirraa jechuudha gosa isaan beeku waan kanan kijibu amma gizee dhaynu riyaad jirraa baas isteeshinitti buunee jirra makiinarraa lafan beeynu namni lookeeshina nu eegin jiru warri duraan nu eegaa ture hundi maal jaa waliif dabaluu turan abuu warri ituudhaa deema mucaa keessan fudhadhaa warri afran qallootis deema mucaa keessan fudhadhaa ijoollee wajji dhufuu taatu adda bahanii dhufuu qabanii dhaggeeffadhaa warri akkas jeesuun asuma jala jedhanii beekanii dhaggeeffatanii amma nama waas jala jirus kaas jala ibsaa jala jirus amma nutti himuu jiran waa kan nutti himne gaafii walitti himuu jiranii hagana jidduudha namni tokko maqaa isaanillee yoo yaadachuu baadhe nuti dhufee makiinaa isaatiin nu fuudhee karaa nu deema mana isaa nu geesse. Mana isaa kana nu geessee maal godhee namni kun silaa akka maqaatti nama afran qalloo himatudha dhaggeeffadhu. Gaa jeedi dhufee mana isaa nu geessee akkasuma immoo mana isaa nu geessee nu kaa'ee walii dawwalan gabbee silkii haasaa ituudhaan kottaa mucaa keessan fudhadhaa jiran muwaaz baanaa beeka. Amma waan ta'eef gohin muwaazii wal gaafanne
أما الألارين تكنوا قافتين يا تات مال نوفيدة جدته والله العظيم نسوا مني ويا لما يون سينجي إنك جبني ويا لما نسوا مني وتشوف فنسان يون سينجي إنك جبني مثلا كيسة نودي سيبادي الناس جتشون حاجة فتى يتوم مجاي ساني فلتو الناس أنا تكبكون بربان لك واز مالتو ديمو جراينا أما دولاني أبو دبين تكناتو جرا مواز الناس يفونا جاني نو لفتاينا فونا وجه نفورني بربادني يا خطة وجه نفورا وجين خنا برتني بيرنا أسود بير برجع بالبلد نعمل لك عند الجسيفان نبريتشون مالك بيجات فايدة من الجسيفان نبرجع ما خناتو توري أدم بانه هنديمنو هندينو بس سنا هنديمنو منا تكو وجهك لمال بودي تجاينين تمرا ربي جزاء كفلو في الدنيا آخرته أمير شافي مجاد ردا تكو جرابو رتوري ردا ada gosa tekan dagingnya kota silacu أبو جولة mana itu jurusannya gosa itu nih nih makina isan udah mana isan udah gese الدراسة من نيسا أبارتاما ده ما أنا خلاص أتخلص أبام بربادة سومان البزنس تعرفتو نياد داروغا هوغانو تكباني أو دبني شوار دكاني نياني هارويني دفه حبيبي بوجامي كده إني جيا تكمل سان واو نمني تكغوستي وندرفتي إن كانوا يولي غوسم ما ندرفتو يولي إسلا تشو غوستي سوالي كوتا تبى كذا كتيا كستري سيف فدا يولي look وانا غانا خيسو جدا بري غوسو سنيد دكو جنة نموانا غانا دبرسي نمني ولي ندرس لا دنوباسو ملامتي نمو متكشوغاتي أكملت صوبان أمنيت لي أن تكون تشرن ورتي بتيوان كان دلقي أوبلسكي يمواز أنا ستبلسين جرا مكافي يانس مكاي ساتني ورن داوة ونجي خنا دلتين يفهم مكافداني ولي وانه كانت لين ويتودي دي بجي يادو يو غاري ولي كورتشيون تو في دبل سميتين تو وادان سندلت سنجا أنجا چنگب والله عمري ديردا hagen isinitti aareen isin jaalal hawaasni nu jala jiru kun tan akka hubatuun barbaade bakka isin nama kana firii qabu arkitanii arra wagguut akka takka beeyte xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuunee jetti Oromoon isin manguddoo teenya isin jaalala teenya isin hawaasa keenya dhugaa rabbi rakkina hanga ammaan tanaa uumame kana hundaaf maqaa hawaasaatiin maqaa isaaniitiin anaa dhiifama gaafata dhugaa rakkina haadha isaanii bira geessa rakkina obboleeyyan isaanii abshir murtii ندبرت لوجان جزء وانت كان هتقولي نما بوتشستي قالتومي لوجا ربي أسكيستي فروتم معاذ فروتم مرتبوتو فروتم خينيا آلين ساتئيه هذا أبليتي إسين هندي لوجا ربي يفهم قدا أرد لوجان أسباته جرتي عمرنا يردنا خبجوما هو تك جال لجدو تيجينيس نمني لالتبيت عين الناس نجرتي بيه قبل ينقيت جال لكيس وني كسيتس نجرت هستي نجرت ملء لغة ونين أما إسن الرأركة وان سلا نمني إسن التهناف نمني وانا كنا وجده برساركته نما والجالة توماس ولي أراسونا كل فات جار ساجارتين بر وني ولولاني كتشك جانيف مال سيته لغة سنبيخ ورّا وجنات حقا جار ساجارتي ربي بيخ حسن أرخيس ربي بيخ لغة ربي اللي نما أرار مجالة مكان سال لين تقو أرار مال لغة ربي خبجا فصلفتني مير ريف خيسة جرتان سن خيسة هلي باتني أمانتان نمني دللي كون هندي بكا جروت لغاتنا أسباستاني جرتا لغا إسن درات هاتي تتاتي ساني فاندي فما فودت إسن لتشو خبجوما غلطوما لغان نما لغاتي نما لغاتو واني بيتاني حواسني هنقم تكاكا سنجالة واركتان أرى أسباتاني لا من لما بنتاني أنا أما خبجان قدوني سنيقب أنا بنتاني ناما خوما لما تسنجالة جر لتشو تنسيني لاد لكي الأبت تاتي خود تاس ديبي عيسن لتشو تبني تبتني سنجور تخوت تاني حاصل نيتان لغا ربي نمني غلطنا مان بيني غلط ربي مبيخو هدو تك غلطوما دلغان شيطانا أردوم تيجرت هاي ساقلين تندق انتو مواز قيس ساقلين مواز ساقلين تيقول خاص يرو في تتان وانتو كل شوال وادن جيتوه هاي هاسي نو وقوم سيروف تتان هاسي إيه هاسي أوانين جونكا نموتا نرى نموتا وانتا guyyaaraan tana wannin asmaanuu dhammachuu barbaadutu jira. Inni maali? Haasawallee akkasiillee yosin dheeressellee dhiifama. Yeroo namni lama xiqqoo walitti wanta jee waan tokko tokkotu jira. Qaama sadiin fi waa jechuu barbaada. Qaama sadiif dhaamsas wantas ergaa dabarsuu barbaada. Tokko akkuman wanta jeeti qaama jaalala kiyyarraa
gara kiyya goree jaala murtiirraa gara isaa goree nu lamaanuu wanta godhaa ture kophaatti anas na faarsee isa dhahu isas faarsee ana dhahu kanaan ammoo dhiifamaa qaqqaawwanni wanta hin jenne hin jiru isinuu dararee jirra dhiifaman jechuu barbaadanii qaama kanaan jaala guddaan isinii qaba akka dhuunfatti warra nu arrabseefis warra nu faarseefis lamaaninuu galatoomaan jechuu barbaadan. Qaamni biraa ammoo qaama nama nu jaalatu tokkooti jira kan hin dubbanne kataa'ee waliin nu laal namoota gurguddaa yoo waa jiraate siif disan dhaamsuuf barbaadu keessaan faa dhaamsa malee gubbatti yaada isaa wanta hin godhanneetu jira. Qaama suniin ammoo nu rifattanii hedduu dhiifamaa waan nu jaalattaniif yeroo tokko namni gurguddaan bakka guddatti waan si eeguuf yeroo dogongoroonni akkana wanni tokko namni ni khataa walitti muufachuuf wallooluun takkana jirti. Hedduu dhiifame isin jechuu barbaada namoota gurguddaa miidiyaa keenya jala namoota gurguddaa wallahi namoota biyya bulchinarraa kaasee ambaasaadarota usaadota sheekota namoota hedduu maatii teenya namoota nu laala kana hundaa'u wani yeroo hedduu yaada dhuunfaa achirratti maxxansuun feeneef kanaaf yaada dhuunfaa kiyya maxxansuun jaalallu. Inni biraa hawaasuma walii galaatu akkuma hawaasattuu kanu arrabsisas keessa jira kanu faarsisas keessa jira kana deeggares keessa jira ka isa deeggares ka ana faarsee isa deeggares hundumaa bakka tokkotti sababii keenyaan waa meeqa irraa biizii isin goonee ajandaa isinii taane wallahi yoo waan faayidaa qabu irratti malee yeroo teenya dabarsuu wanti jennee malee dalagaa akkanaa tanaan illee hin beekamnu. Bikkoota gurguddatti waan nu eegaa turtaniif ajandaa akkanaa kana isinii bocinee sababii keenya namni biraatis waliin bu'ee kaanis taa'ee nu taazabee hawaasuma bal'aa hundaanuu sababii keenyaan guyya tokkollee maan taane maa deeqa shanillee waa'ee keenyaa maa yaanne waan biizii isin gooneef sammuu teessan maa hagasa waan wanta gooneef isin hundaa'uu hawaasa bal'aa wallahi dhiifama isin jechuu barbaannaa nuti ani yoo waan guddaa waan hojiilee boboonsaa hedduu hawaasaaf mataa kiyyaaf maatii tiyyaaf dalaguuf dargaggoo mul'ata qabu yoo ta'e malee waan wanta keessaatiin akkas illee beekamuun jaaladhu isaan illee beekamu taate dabartee dhiifama jechuu barbaada. Hawaasa waan akkanaa biratti illee ganaaf illee nu agartaniif isa daran illee anaatu xiqqoo ni jarjara kiyyaa wajjin ta'e ammeenyaaf illee miti bakka akkasii sanii takkuma kaleessa ibsaa daminaatiin doktor isaa duratti isin guddatee ture jechuun bakka tokko haroo namaa hojii seenuutiif yookaan immoo aarii namatti qabdu obsuu dadhabdee hin deemteetiin karaa dindeessuu aarii itti baatu sanirraa illee ibsachuu irrattis ta'e bakkuma jeequmsaatiif rakkattuu akkana nagarre qabnu waan isin himan hundi keessan kasababa kiyya muwaaziitti mufattanis kasababa muwaasaanatti mufattanis hunda keessanii wali qabee warra asirra jiranii fi manguddoota nabiyyuu jiran dabalateetiin dhiifama isin gaafadha. Akkasuma maatii kiyyas maatii muwaasta mufachiisni dabalatee hunda isaaniitiin afoona lillaa jechuu ni barbaada. Oromoota maraa kaasawwa keenyatti uffatan ammoo asumarratti dabaleetiin namoonni tokko kawat dhabuu kiyyaaf muwaasa kanatti hedduu malee gammadan garanaa gara isin jedhu warra saniin bagadachiin isin citteen jechuu ni barbaada. Haga nama biraa kan itti gammadan harkattanitti akkasumatti akkuma jettanii haftan sanitu isaan ja'anii galatooma. Galatoomi ibsaatti fufi. Yaa jara keenya hedduun gammadee gammachuu keessaa walaa gosin boochan isin wajji boo'uu takkatti miira keessa seene galatooma hundi keessanuu ulfaadhaa. Duraan dursee Mu'aazii fi Murtubuuta illeen anumaa kanaawu egaa messenjera walitti fidee lakkiin jaan funyurra illee ijoollee jedhaniiti illee na keessaan utaallee haga danda'anitti kanuma wallolaa kan walitti qirii qaban kana waliin marii na kabajanii gochuu keessanii akkasuma Hamzaa Hajitii waliin Hamzaa Hajitiif illee isinillee ni galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Ittaan sudaanii damiin ibsaa waan kanaaf xiixannuu baasuu fi akkasitti bakka kanarratti illee argamtee ijoollee keenya kana walitti nu fayyisuu keessatti ulfaadhu galatoomii galata guddaan maddii qabdaan isin jaa deebisee immoo waa'ee gargaarsa artistii yookaan Umaree Alii tokko sagantaa qaba ture dhiifamaa warroonni sunis of kolchaadha. Kanaafuu asumaanuu warri diiyaaspooraa jala jirtan irraan tana sagantaa Umaree Aliitiin gargaaruu karoora qaba waan ta'eef
walitti fayyatanii bilook jalaayis wal kaasaa kanas naa hubadhaa jechuu barbaada bilook jalaayis wal baasaa yoogaa amma laal amma wanni marti sin harkatu ya fiqir geem bilook jala wal baasaa yaa wal jalaa baasaa feeta wajji taphadhaa damiin asitti dhiisatin karaa hojii sanitti achi deemaan of kolchiisin jechuu barbaada. Osoo ibsaan hin deemin namoota koon galateeffachuu barbaada addatti obboleessa keenya hagizee hunda nama gargaaruudhaan beekamu biyya Ameerikaa tana jira zakkii jaama zakkii gaaraas ni beeytanii guyyaa sanii hin rafne guyyaa naa fi mu'aaz hagas takka walitti dabarresan yoo dhugaa dubbanne warra biyya keessa jiru haqaamaan nu arguu danda'u daran inni isa biraa halkanii nu biraa guyyaadha hin rafne akkasuma bul'ee oolee sa'a sadii mu'aazii wajji haasawee amansiisa sa'a sadii immoo anatti qophatti na bilbilee haasawsiisa hoggaa mu'aaz fiduu kee anaatu dida hoggaa ana fiduu kee mu'aaz dida macarrasha irra dubbisan fidee guruppiidhaan kan walitti fidee isinillee fiduu danda'e isa zakkiin gargaarsa godhaa turteen kalma dheengadda akkuma agartan miiliyoona takka obboleetii keenya tabiyyaalaa deemtee yaala mudeemtu gargaarisanii mucaa sun dargaggeessa lafaa dhufaadha nama biyyaafis nuufis namaafis ta'u qabeenya qofaanii miti aan dandeettii isaa kan hin argee dhimma kanarratti isin warri nu daawwattanis ta'e warri asirra jirtan naa galateeffadha isin jechuu barbaada jazaakallah. Galatoomii dhugaa ani waggoota akka takka xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin foone jaan isin hundinuu hayyuudha. Akka asirraa maraattan sanii dhugaan hayyuudha. Ani guun waa hedduun isin keessatti arge imaama keenya tahaa nuun deemaa isiniin nuun deemaa biiti tun isin qabdi hogguun jee dhugaa rabbi arra hawaasa irrattis dhugaa rabbi akka kabajaa nu gootan kana rabbi kabajaa isinitti haa godha ammallee ijarraa isinaa hambisu ija namaa hamtuun akkanaa hogguu mudattee obboleeyyan keenya ka as jala sababa keessanii bakka tuqamuu hin qabne tuqamte hunda arraantan rabbi nuufillee haa araaramu. Isaaniifillee haa araaramu hunda isaanii dhiifama karaa mu'aaziinis hedduu miidhamne karaa murtiitiinis hedduu miidhamne karaa obboleeyyan keenya shamarraniitiinis hedduu miidhamne isin hundigin kabaja isinii qabna jaalala isinii qabna obboleessa keenya kaamma maqaa yaamtan san zakkiisaan namaan qaamaan beekuu miti namaan akkaan dinqisiifadha nama rabbii qalbii isaa nama jabaa obboleeyyan keenya hedduu jiraas keessa manguddummaa tana keessatti wallaahi namni nuti beeknuu miti namni tusilaa nuti keenyaa miti alaga jannu hundi naddawwalanii yaadamiin oduu ati jirtuu jaan garuu isin lachuu akkaan isin jaaladhu akkaan isin kabaju hawaasni kun akka beeku hogguun an bilbile ijoolleen tun ibidda san keessan na jalaa kaasti kanattiin haasawa sanittiin haasawa dhaabbadhuun jaa hogguu takka takka namni hanga miira fixatu dubbiin gadi hin teessu ammaas hogguu rabbi fedhe akka dhumti laaftutti dubbiin hundi ta rabbi fedhe rabbiif galanni haa ga'u ibsaa siin geggeessaa Dr. Nuuraddiin Suleetiin ol darbuu barbaade.